Ilmi namaa hin ta'uu fafaa bilaash taa'ee nyaachuun waraana tahee takka hidhachuu yookaan barachuu yookaan dalaguu sadiin irraa takka filachuu yookaan barachuu yookaan dalaguu sadiin irraa takka filachuu. Ilmi namaa hin ta'uu fafaa bilaash taa'ee nyaachuun waraana tahee takka hidhachuu yookaan barachuu yookaan dalaguu sadiin irraa takka filachuu. Yookaan barachuu yookaan dalaguu sadiin irraa takka filachuu. Hin taayin hojjedhu hojjedhu qa'ii hojjedhu ati yaa gurbaa bilaash ta'ummee maal bu'aa qabaa tanaaf ol ka'aa godhaa sababaan malee hin dhuftu gabaan tanaaf ol ka'aa godhaa sababaan malee hin dhuftu gabaan. Ishii jiruu fakkootu way miskiinummaa way faqiirummaa way wallaalummaa kan harkee beekaa kan quban qabu maalirraa himaa jiruun duniyaa isin tanumaa kan har'a dhabdees boruu argata tanaaf jettee yaa obbolaa kiyyaa hin yaadinumaa. Ilmi namaa hin ta'uu fafaa bilaash taa'ee nyaachuun waraana tahee takka hidhachuu yookaan barachuu yookaan dalaguu sadiin irraa takka filachuu yookaan barachuu yookaan dalaguu sadiin irraa takka filachuu. Gaafa jalqabaa nu uumu rabbiin harkaa fi miilaas tolcheen nu uume miilaan ni deemnaa harkaan dalaynaa jechuudhaaf hin bar kana siif hime hin taa'ini qay deemii barbaadii riskii tanteeme rabbiin keenya bar dachiifi samii bal'isee uume wal keeysa yaanee akka hojjannuuf kun hojjetame wal keeysa yaanee akka hojjannuuf kun hojjetame taa'uun hirrinaa dalagadhume itti ilaalime itti yaadime qa'iitii hojii jalqabadhume qa'iitii hojii jalqabadhume taa'uudhaan silaa bu'aan si dhufte dhagaatu silaa sadarkaa argate qabeenya filmiin arra guddate silaa addunyaan itti haajamte maaliif sababni taa'uudha jira ijaan agarte atis yoo teeyse bardhagaa taate hojii fi baadaas firraatti dhifte bilaashiin umrii teeffitte mee maal faayidante zeroodha barojiin tante mee maal faayidante zeroodha barojiin tante. Ilmi namaa hin ta'uu fafaa bilaash taa'ee nyaachuun waraana tahee takka hidhachuu yookaan barachuu yookaan dalaguu sadiin irraa takka filachuu yookaan barachuu yookaan dalaguu sadiin irraa takka filachuu. Qa'ii hojjedhu gurbaa dardara hojjannee geenyaa barsa dargaarra wahiin siif himaa qotu yaa fira fakkeenya fudhu ambiyootarra gubbaarraa kaaseen si tuttuqarra abbaan keenya Adam hojjetee jira ooyiruu qotanii oomishan irraa oomishni har'a miduruu jira akka oomishnu kuduraa fi muduraa isii oomishne tutujjarrarra isii oomishne tutujjarrarra hin shakkii dhiisimee shakkii nutis ni lakkoo hin haaduraala hin shakkii dhiisimee shakkii nutis ni lakkoo hin haaduraala nafaana bu'ee hin hafin turre hojii anbiyaa waliif himnare Zakariyaanii hojjetee ture mee maal hojjetee gaafii tahaare barinjinaraa najjaara ture dhageeysa Muusaa hansi biyyaana ture waggaa 10 guutuu teeyse re'ee caalaan anbiyaa ilmi Abdallah sallallahu alayhi wasallam biyya shaamirraa nagadaa ture dalaguun kanyiisa yoomteere gurbaa dardara wayyaa shamaree wanni boonanii
hojii dhagarree kan hojiin qabne hanqatee saree gabbuute gatiin si caalte harreen gurbaa dardara wayyaa shamaree wanni boonaniin hojii dhagarree kan hojiin qabne hanqatee saree gabbuute gatiin si caalte harree gabbuute gatiin si caalte harreen ilmi namaa hin ta'uu fafaa bilaash taa'ee nyaachuun waraana tahee takka hidhachuu yookaan barachuu yookaan dalaguu sadeen irraa takka firachuu yookaan barachuu yookaan dalaguu sadeen irraa takka firachuu waraana taatus biyyaan shir jettee dangaatee sita naaf toofattuu adawwii biyyaa irraa ittifta gahee dhaqabdii gahee baadhatta deemtee bakkayyuu tasgabbii umtaa qawwaliin bu'ees bira dhaabbata wal miidhuun feetuu dhalli namoota waraana jechuun wal laftuun seeta waraana jechuun nageenya mataa waraana dhabnaan biitiin jaaramtu rakkoo ummata gandaaf gosummaa wal qoqqoodanii kan duulan gartaa lafaan hin jiraatu haa maal goota gandaaf gosummaan wal qoqqoodanii kan duulan gartaa lafaan hin jiraatu haa maal goota ilmi namaa hin ta'uu fafaa bilaash taa'ee nyaachuun waraana tahee takka hidhachuu yookaan barachuu yookaan dalaguu sadeen irraa takka firachuu yookaan barachuu yookaan dalaguu sadeen irraa takka firachuu yookaan barachuu yookaan dalaguu sadeen irraa takka firachuu